Subscribe, like, share, godha. Akka barteessan itti olii gad sagalee olii gad hin deebiin taa'e ammaasis. Warri ta'e naam saantala gad bitti jala bitti siin deemu barbaawa. Abootu ni deemti fa'i. Indoontu awwaan kana hin siine waa hunda ta'e Dongora afaan hin dandeenye. Dongora manaa dongortu. Dongora alaa ni dhiista. Guyyaa dongora alaa dongortu. Dongora manaa dhiista. Dongora Abadago tosha, sane tosha, wame tosha, utora izi wete. Abadago tosha, sane tosha, ime tosha, yodi e chama chete. Isumba yabate, dugana mulete, lafinu barite, tartina balete. Wonu dursa bene, amtana ubene. Dirfonduga kuloti dadu pambana. Wonu dursa bene, amtana ubene. Dirfonduga kuloti dadu pambana. Hayu kulagena, onti shakai rakawa, barkani sunfeya, tanari vaisi. Allah majan. Osma dua ibu nogu tak kerja debsa. Yo naik fatih mana kun jimak gora mai sa ini kun angga namnis jala kabu tola beita. Arkat debs. Dalalam. Lamenta mi vitamin jaya. Lamenta mi vitamin jenne. Sankatu jani jirtlek. Takas berkae jani. Yaro Ramadana. Namni ka berkal lehum fa namma yo rabbi je. Imamata kana katira tedi. So mana kaisa ka. Allah saat ya tora deme. Gandara kabar. Atorare dufe jarti tanai river rakase iri aba go tuje abalu jar. Jati bakuma teisu. Kai ga saan saddeti ramni diate. Sangkae. Bagat na agu terabbete si agu tu. Jannani duba yaro sangga namni mirkane kun ilkefa susu akata kana tichi gore oso susu akatu jiru Tikisho ture madas debe inni khate isim bergaki famni o we bidena shinin inni rebote garte mi khawgas darba shinduru ala khasu khana e khasu mani ya hada mamma kiya kibamni sin qabate na duran damin zikri ra khaya khawga inni chas debe mazisin duru riba shani jirte da barka eta yani sanin bana wala e da mazisin riba shani jirte dufeti ti ama maimuna wa makarra sota e figan maimuna bakasani bari din ko nyara jirte oli chapsiti asira gabdi Khai khan tali rabni ge ugai ni je barkhae tisin teisetu barkhae sanif jani sangkatu tadi yanin takajira mas sangkatu tadi yanin tun takam jira dufteti tolatu makana dai je dudu batu jirame ta tolata na kaiso eta kalle rabbis ni adal ganama sidure riba khate dafte dikatte yo rabbi jawana kashunkurti fi khillati na fa ala wada goti Atis berbakka ciftu sani ga caraka bereda to kok kaisa ganuma cakafta sani duftetuma su ta heddu simbare sine akka ilmu harma ha da luiduhan akka na duran bare sine te su ta sosob di barati to ucu sakka hanu kamam ne telal fulur ach devte kasi su ta fulur arete ha iyetin tola ye tanazeti date mami ye ta hatune dufela ish Taju ye tibra tunis ye tanalal gara kana da asigote te kha lat lapasigot ati masis tikisho ga isi kas jalatu tana jar kumman sito anatu katu yette ka badai riba sireti barni mi awa gana maro bafa si kas jiru mas debite sankane sinje
Saniif jecha takkasiisan maal jedhanii maqaasi? Sankaatuu jedhaniin. Akkasitti rabbiin godhe malee talma namaa waan taatu. Maamma keenya baddannoontii lallaa keessa buluun taatu qaali maamma keenya ijoollee gandaan taatu. Milkiin irraan tanaa taajuyee wayita aduun seentu. Akkasii rabbi irraa buusu. Ta'ii fi ilaalee fileefsa rabbitti nu haa qabu. Tamiilaan mataa filattuu miti haa dheeraan. Jaarsa hoolma sharmuuxaa maal labdeetta biraan irra fuutataa jettu jira. Takkasii rabbi sirraa haa qabu. San konfaleessa keenya hundirraa rabbi haa qabu. Isin ammoo gaggaarii keessa laalee maraxee rabbi isinitti haa qabu. Maraxii teessan irratti haaliqaa jaalatan qabu. Akkasitti oliin haa rabbi isinii gataa godha. Rabbi rasuula isaatiifu sallallahu alaihi wasallam jaartii Zayd ibn Haarisiif maaf ni haa godheef jira. Namni akka darasaa jiraate hadiisa irratti hin qabnaa masgidaa hin dhagee. Akkamiin ni haa godheef yoo naan jette yaa rasuula rabbii nuti garteemi. Zainabaadhaan sama maqaan isiitii waan dogoggoree garuu na offalchaadha. Nikaasiif goonee jira rabbiin arshii gubbaa goggodeef mee dura waada bakanaatti qishoo isin qagalliseeti aboo rabbii riskii tana nikaa isin haa godhu. Eta maallaqaa tanaan baanaa bara. Eta riyaala, ta dooraala, ta yuuroo. Itoophiyaan feenu silaa isinuu zeeroo. San rabbi isin haa waffaqu. Nikaa rabbi isin haa godhu. Maallaqa bashbash isin bira haa godhu. Tiyyaa ayyaana, tiyyaa sitti haraami, tiyya nyaanna warra jee gartee bibolan. Eka wali liqeessu san rabbi isin haa godhu. Guyyaan kun guyyaa tahe. Shamisaa qofoo siin nakkaahee amma xalii homoo maraatutti kaahee. Yaa saaladdiin kiyyaatti santee rabbumarraan sii kaayee yannaan faadhumtee barkaa'u. Nama rabbirra kaayaniif immoo kan namarra kaayaniif irra jiru. Kan rabbirra kaayaniif kasii konfaleessa keenya rabbirra keenyaaf sabriyaanis akkamiin dubbatin jetteetiin fuularra waa arge anis rabbii jetan ana jaljeessa xiqqoo gadna. Akkasitti tasabriyaatis akka jaaniin hin siim. Saara tokko jiraa ka maqaan mitaatisii manni keenya lama tokko mooraa misii. Muhammad illeen hin taatu ja'a ta'arraa yaa rabbi amma nuu taasisi. Ijaan ilaaltasii tanaas akkasitti amma rabbi isin haa taasisi. Wala zaalika beeka subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin. Yaa aziiz yaa kariim yaa Allah. Yaa aziiz yaa kariim yaa Allah. Yaa aziiz yaa kariim yaa Allah. Akkasiitii gaa. Oguu ifaan kunii fi kaameraan sirra jiru. Isinillee ni waan dhibi isinii dhaaman akkana hojii sabiskiraayib illee laayik sheer illee dungoota. Oromootiif guddoo sin jaalladha. Waan qabiila tur jedhan kan YouTube kana ni agartu isinillee itti keessatti boksiin numburu silaati. Sabiskiraayib bakka diimtuu sana dhugga godha. Nagaa taayaa abbooti jedhaan. Baay baay isinii. Yoya, Ashama harka pun kabajamtoota fi hordoftoota qabilaatiif akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ummata addunyaa kana jirtan ilmaan Oromoo mara sabboonaa sabboontii qal'aa fi dheeraa gabaabaa fi hunda keessanuu nagee geessinu gaafa booda hojii keenya wantoota nuti hojjennu akka bu'aatan akka bashannanidha abdii guutuu qabna garuu hamilee keessa ammallee nutti qaatu jechiti hamilee keessa kan ibsitanii ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንትና ዳቦቹ ቀምደል ሆጂ ከኛ አከብሉ ድራች ወይ ትዩ የሽ ሀሚሌ እንታተኒ ኑቲ የጀቢ ሲምትና ዳቦቹ ቀምደል ገለቶማ daawwattoota guddoota qaqqabsuudha siyu akkam nagaa qabdan jirtu wani joo barbaanne adaan tana viidiyoo addaa isinii dalagaa dhufu jirra waan adda addaa isinii qabannaas boo jira like share subscribe gochuu hin dagati hanga walitti dhufnutti nu jajjabeessa maali share qabilaatiyu subscribe like share godhaa ena irtaaka laamo qabilaatiyu subscribe like share godhaa Godi jaalates yookaan dhaqaa godi qabatti amma fiizirraa qabna hundi keessanuu jajjabeessaa waan haariyaanas boojjirra yoo ittiin jalli Oromoo ta'e walirraa gossan ijoollee isin agarru waan ajaa'iba ammumaan sana amma godha itti jaljarudha Oromoo sana gadi jira Tuungane
kunyanyasa, viongozi wasio na faida. Tumechoka kunyanyasa